Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun oduu amma nu gahe sa'aatiittis ni dhiheessinudha. Oduu amma nu gaheen Ameerikaan Itoophiyaa irra qoqqobbii bifa adda addaa yookaan gosa adda addaa of keessaa qabu Itoophiyaa irra akka keette sa'a muraasa dura fuula White House akkasumas government officialota adda addaatiin Twitter account isaanii irratti miidiyaalee Ameerikaa garaagaraa irratti ibsamee jira. Keessattuu the White House irra directly website isaanii irra deemtanii qoqqobbiin guutummaa akka fakkaatu ilaaluu dandeettu. Itoophiyaa irra yeroo jalqabaatiif pirezidantii Ameerikaatiin Itoophiyaa irra qoqqobbiin kaa'amee jira. Oduu ammee arraa keenya keessatti qoqqobbiin kun maal ilaallata kan jedhu waan ijoo ta'an keessaa kaafneeti. Walumaa galatti immoo wanti qoqqobbiin kun Itoophiyaa irratti qabatee dhufuu danda'u maal akka ta'e sagantaalee biroo keessatti dhedheeressinee kan ilaallu ta'a. Qoqqobbii arra kaahame kana wanti qoqqobbiiwwan kana dura kaahamaniin adda godhu kanaan dura State Departmentii, Seenetii, Koongiresii, manneen marii Ameerikaa lamaanii fi akkasumas waajjira haajaa alaatiin qoqqobbiin kaahamaa ture. Qoqqobbiin Itoophiyaa irraa directly pirezidantii Ameerikaatiin yoo kaahamu kun maybe akkuma seenaatittu yeroo jalqabaatiif ta'a jechuudha. Maaliidhaaf dhimma kana kaafne pirezidantiin Ameerikaa dhimma Itoophiyaa haala ijoo ta'een bifa kanaan hordofee qoqqobbii Itoophiyaa irraa kaa'uun isaanii maal wajjin wal qabateeti kan jedhu mata dureewwan miidiyaa garaagaraa ta'aa jira. Miidiyaan CNN fuula Tiwutarii isaanii irratti akkaataa ibsaniin qoqqobbiin kun akka daddafee bifa akkanaatiin daddafee gadi ba'u kan godhe. Gaazexeessituu CNN dhimma ajjechaa yookaan jenosaayidii Tigraay keessatti adeeme keessattuu reeffa namoota laga bishaan keessatti gatamee argame dhiyeenya kana CNN'dhaan gadi bahe qoqqobbii kana akka daddafsiise maddeen keenya warra seeneetii fi koongiresii jiran ni ibsu jechuudhaan miidiyaan guddaan Ameerikaa fi addunyaa CNN gabaasa isaa weebsaayitii isaanii irratti kaahanii jiru jechuudha. Qoqqobbiin arra kaa'ame kuni wantoota adda addaa yookaan balaa gurguddaa qabatee dhufa. Keessattuu yeroon qoqqobbiin kun itti kaahamee fi biyya keessatti immoo duula poostaa adii maal waan adda addaa jedhanii tibba kana adeemsisaa jiran wajjin waan wal qabatu waan qabuuf waan muraasa keessaa kaafnee ilaalla. Qoqqobbiin arra kaa'ame kun seekshinii 12 qaba. Seekshinii 12 yookaan kutaa 12 kana jalatti sabseekshinii yookaan immoo isa jalatti qabxiiwwan tatta'antu jiru. Qabxiiwwan tatta'an kunniin dhimma diinagdee, dhimma hawaasummaa, dhimma siyaasaa biyyattii wajjin wal qabate qoqqobbii kanaaf maaltu Ameerikaa akka kakaasee fi qoqqobbii kana keessatti maal akka hammatame sirritti lafa gattaa'ee jira. Seera guddaadha. Takkaan qabxiisaa keessaa kaafnee hin ilaallu garuu dhimmoota gurguddoo ta'an keessaa baafnee ilaalla. Keessattuu qoqqobbii kaa'ame kana wajji wal qabatee miidiyaaleen biyyattii akkaataa itti gabaasuuf eeggaman tibba kana maaliif duulli poostaa adii jedhamu biyya keessatti adeemsifamaa ture kan jedhu dhimmi kun akka dhufaa jiru beeku. Ameerikaan harka ishee Itoophiyaa irraa haa kaaftu duulli jedhamaa ture Tiwutarii irratti erga godhamu eegalee torbaanota lakkoofsisee jira. Wanti guddaan duulli kun ittiin adeemsifamaa tureef qoqqobbiin arra gadi ba'e kun akka gadi hin baanee fi namoonni baay'een dhimmi qoqqobbii arraa kun dhimma Tigraay qofa kan itti fakkaatee jiru jira. Garuu dhimma Tigraay qofa oduu hin ta'in dhimma biyyattii guutuudhaan waan wal qabatu akka ta'e keessattuu USAID weebsaayitii isaanii irra deemtanii deeggarsi Ameerikaan Itoophiyaadhaa gootu Agriculture and Food Security qonnaa fi midhaan nyaataa mirkaneessu, dimokiraasii fi governance bulchiinsa gaarii fi dimokiraasii irratti kan hundaa'e, barumsa wajjin kan wal qabate, gender equality yookaan wal qixxummaa saalaa irratti, global health waa'ee fayyaa irratti kan hojjetan jira. Water keessattuu irrigeeshinii fi bishaan bakka adda addaatti baasuun akka uummanni fayyadamu gochuu irratti wantoonni isaan hojjetan jira. Kun hundinuu akkaataa affected ta'u yookaan qoqqobbii amma kaa'ame kanaan miidhaan akkaataa irratti gahutu jira. Qoqqobbiin kana dura godhamerraa qoqqobbii ammaa kana kan adda taasisu qoqqobbiin amma kaa'ame kun specifically individualonni karaa imbasii fi karaa waajjiraalee garagaraatiin adda bahanii individualonni yookaan namoonni dhuunfaa
karaa imbaasitti ergamanii kana dura akkuma argaa turtan aangaa'onni biltsiginnaa gama adda addaatiin gara Ameerikaa kana kan dhufaa turan jiru. Qoqqobbiin kana dura kaa'amee ture aangaa'ota ajajoota waraanaa qofa irratti kan xiyyeeffate ture. Qoqqobbiin amma kaa'amee jiru lola Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru. Lola waliin civil war Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru wajjin wal qabatee formally or informally walitti qabatiinsa kan qabu hunda kan ilaallatudha. Qoqqobbiin dinagdee kaahame individual illee gadi bu'ee hoggantoonni ajajoonni waraanaa gama directly dhaqee waraanaan kan hirmaatee fi keessattuu November 2020 irraa eegaleeti biyya sana keessatti hirmaannaa waraana keessatti kallattiinis al-kallattiinis qaamota qaban hunda kan ilaallatudha qoqqobbiin har'a bahe kun jechuudha. Qoqqobbii har'a bahe kana waajjiraaleen gurguddoo Ameerikaa waajjirri haajaa alaatii fi Department of Treasury warri qabeenya Ameerikaa warri bulchan jechuudha. Isaan akka to'atanidha kan kaawame jechuudha. Kanuma ilaalchisuudhaan akkuma yeroo daqiiqaa muraasa dura akkuma argitanni Abiy Ahmed fuula Facebook isaa irratti fi Twitter isaa irratti Dirbi Abbir Ambassaa Yaasir yookaan immoo wanta ashmuriidhaan yookaan karaa al-kallattiitiin qoqqobbiin kaa'amaa jiru kun nuti yoo waliin taane qoqqobbiin kun miidhaa nurra geessisuu hin danda'u haala jedhuun fakkaatuun jirbiin wal gargaattee arba hiiti akka jedheeti karaa Ciigootiin barreeffama kaa'ee jira. Ciigoon inni kaa'e kun haala amma jedhamaa jiru kanaan qoqqobbiin Ameerikaan amma keette kun haala salphaadhaan waan irra lufamuu danda'u miti. Investimentiin Itoophiyaa wajjin jiran akka adda citan investmentii Itoophiyaa wajjin jiru kan Ameerikaa qofa oduu hin ta'in kan michuulee Ameerikaa hundas akka ilaallatudha. Investmentii qofa oduu hin ta'in abbootii qabeenya adda addaa aangaa'onni mootummaa biltsiginnaa aangaa'onni warra qaamota waraana kana keessatti hirmaataa jiran hundi qaban hundi akka firiis ta'anii dhaabbatan Department of Treasury Ameerikaatiif xalayaan barreeffamee seera kan akka beekan godhamee jira. Seera kanarratti uggura viizaa kanaan dura ture hunda caalaa cimsaniiti kan itti fufanii duraan akkuma jedhe warra qaama waraanaa wajjin hidhata qabu qofa kan uggura viizaa duraanii irratti kaa'ame jechuudha. Amma aangaa'onni kallattiidhaanis al-kallattiidhaanis dhimma kana wajjin wal qaban mee Mahadii keessattuu seekshiniiwwan irra yoo geettu suuta akka deemu naa godhi namoota waan muraasa hubachiisuudhaaf warroota nu daawwataa jiran waan muraasa hubachiisuudhaaf yaalii ni taasisa. Wantoonni fandiin biyyattiin ittiin gargaaramaa turte keessattuu yeroo ammaa kanatti kan jedhamaa jiru Itoophiyaa keessatti lammiileen miiliyoona 20 olii ta'an nyaata midhaan nyaataa haala saffisiisaa ta'een yeroo itti barbaachisudha kan jiru. Ameerikaan kanaan dura maallaqni guddaan akka addunyaatti Ameerikaa irraa maallaqa guddaa kan argatu yookaan deeggarsa guddaa kan argatu Itoophiyaadha. Deeggarsi godhamu kunis gama adda addaatiin lammiileen Itoophiyaa jireenya fooyya'aa akka jiraatan gochuu keessatti kontribushiniin inni taphatu guddaadha. Akka jedhamutti Ameerikaa irraa Itoophiyaan addunyaa keessaa haala yookaan bifa tokkoffaa ta'een hanga doolaara biiliyoona tokko ta'u deeggarsa ni argatti. Deeggarsi Itoophiyaan argattu kun gama adda addaatiin guddina biyyattii deeggaru midhaan nyaataa wabii midhaan nyaataa biyyattii mirkaneessuu keessatti mirxisariiwwan yookaan gama adda addaatiin fooyya'insa gara agriikaalchariitiin godhamu yookaan qonnaan godhamu irratti waan adda addaa gama adda addaatiin hirmaannaan USAID keessattuu dhaabbanni wal gargaarsa Ameerikaa kun godhu guddaadha. Deeggarsi gama saniin godhamu directly fidamee maallaqni mootummaatti kennamaa ture. Deeggarsi Ameerikaa amma booda humanitarian assistance qofa irratti kan xiyyeeffatee fi gama adda addaatiin maallaqni gara Itoophiyaa ergamu kan dhaabbatu ta'a jechuudha. Uggurawwan viizaa keessatti akkuma isinitti himuuf yaale kanaan dura waliigalaadhaan kakaa'amee jiru. Directly ammaan tana maqaan dhahamee imbaasii yoo deemu ati Ameerikaa deemuu hin dandeettu. Biyyoota michoota Ameerikaas bifa wal dubbatanii waliigalaniin akka kaa'amedha. Keessattuu dhimmi kun dhimma Tigraay qofa jedhanii warra ilaalaniif waan imbaasii Ameerikaa irratti maxxansa imbaasii Ameerikaa Finfinnee jiru irratti maxxanfame deemtanii ilaaluu dandeessu. Keessattuu kootii President Biden yookaan immoo waan inni dubbate directly fidanii ka gadi kaahanii maal jedham deeply concerned by escalating violence and the hardening of
regional and ethnic divisions in multiple parts of Ethiopia. Families of every background and ethnic heritage deserve to live in peace and security in the country. Political wounds cannot be healed through force of arms jedhameti gubbaa ajaja arra bahe kana yookaan qoqqobbii arra bahe kanarra kan kaa'ame jechuudha. Qoqqobbii arra bahe kanarratti kan jedhamaa jiru political difference in rakkoon biyyattii sana keessa jiru qaama qawweetiin hiikamuu akka hin dandeenye sabaaf sablammoonni biyyattii sana keessa jiru hundi kabajaadhaan jiraachuudhaaf mirga akka qaban mirga isaanii kana immoo karaa qawweetiin ogguruun akka hin danda'amne qoqqobbii kana dura turerraa qoqqobbii kana kan adda taasisu wanti biraa immoo hordoffiin taasifamus akka kanaan dura wanti amma ta'e kun yookaan gama adda addaatiin wanti beekamu Ameerikaan dhimmi wayyoo Itoophiyaa keessatti uumamu wanti kun na yaachisaa dhimmi kun akkana ta'eera dhimmi kun akkas ta'eera wanti jedhamee bahu amma booda akka hin jiraannee fi sankishiniin amma booda itti deemamaa deemu kun kan dhumaa akka hin taanee fi akka kana dura ji'aan ji'a afuriin ji'a shaniin waan revisit godhamu yookaan irra deebi'ee ilaalamu don ta'in torbaaniin haalli fooyya'insa biyyattii ilaalama qoqqobbii kana caalu caalaadhaaf akka biyyattiin saaxilamuudhaaf deemtudha kan himamaa jiru. Maybe kaadiroonni biltsiginnaa Ameerikaan nun bulchitu Ameerikaan akkas nun gootu nuti Ameerikaa yoo dhabne michuu biraa qabna Raashiyaan nu wajjin jirti Chaayinaan nu wajjin jirti Indiyaan nu wajjin jirtu wantoota jedhu kaasuu danda'u qoqqobbii amma kaahame kanaafi qoqqobbii Ameerikaan kaahaa jirtu kana biyyoota michuudha jettee biltsiginnaan himattu kanniin biroorraa wanti adda taasisee ilaalchisuu danda'utu jira. Akkuma isiniin jechuudhaaf yaale Ameerikaan deeggarsa namoomaatiif biyyattii saniif hanga birrii biiliyoona tokko ta'u kan kennuu dandeettu biyyi tokkollee addunyaa kanarra hin jirtu. Tarkiin Itoophiyaadhaa mallaqa haganaa hin kennitu, Raashiyaan Itoophiyaadhaa mallaqa haganaa hin kennitu, Indiyaan Itoophiyaadhaa mallaqa haganaa hin kennitu. Deeggarsi biyyoota biltsiginnaan amma kan na gargaaran jettee dubbachaa jirtu kun baay'inaan Itoophiyaa wajjin paartinarshiippiin isaan qaban walirraa fayyadamuudha malee Itoophiyaa fayyaduu yookaan Itoophiyaadhaaf directly maallaqni akkaataan isaan ittiin kennan hin jiru. Kanaaf qoqqobbiin Ameerikaan keette kun biyyoonni biltsiginnaan michuunaaf ta'an jettee himattu kana wajjin wal qabsiifne yoo ilaallu biyyoonni Itoophiyaadhaaf michuu ta'an kun kallattiidhaan Itoophiyaadhaaf maallaqni isaan kennan akka hin jirree fi qoqqobbiin Itoophiyaarra kaa'ame kun haala baay'ee hamaa ta'een biyyattii miidhuu kan danda'u akka ta'edha. Qoqqobbii kanaan duraa keessatti investimentiin hin tuqamne ture. Investimentiin Ameerikaan yookaan immoo investoroonni Ameerikaa biyya san keessatti godhanis akka affeektitti ta'udha. Qoqqobbii har'aa keessatti kan tuqame jechuudha. Waan nama ajaa'ibu warra kallattiidhaan waraana kana keessatti hirmaatanii fi hin hirmaanne qofa tuquudun ta'in warra investimentiidhaan wal tuqqaa qabaatanii Ameerikaa wajjin michummaa qabaatan Ameerikaa gama adda addaatiin fakkeenyaaf investorri Itoophiyaa fi Ameerikaa keessatti invest godhu yoo jiraate Itoophiyaa keessatti invest gochuu isaa qofaaf interestiin inni investment Itoophiyaa irraa qabu akkaataa itti tuqamuudha. Qoqqobbii kanarratti wanti kaa'ame jechuudha. It's very stringent, it's very strong. Qoqqobbiiwwan kana dura bahanirraa waan baay'ee guddaadha. Dhimmi Oromiyaa maaf hin tuqamne, dhimmi sabaaf sablammoota biroo maaliif as keessatti hin tuqamne kan jedhu egaa haalatuma wantoota uumamaa jiranii fi evidensiiwwan dhiyaataniif ammatti Ameerikaa amansiisee genocidein biyyattii sana keessatti akka adeemaa jiru wantoonni mul'isan waan mul'achaa dhufaniif qoqqobbii kana warra kaabaa irratti xiyyeeffatanii haa deeman malee akkaataadhuma isiniin jedheen dubbii pireezidentichi dubbate keessatti sabaaf sablammiin biyya sana keessa jiraatu kamiyyuu haala baay'ee kabajamaa ta'een haala kabaja isaa eeggateen jiraachuu akka danda'u wanti jedhamu keessatti kaa'amee jira jechuudha. Qoqqobbii kaa'ame kana keessatti wantoonni tuqaman takkaan hayyoota adda addaa qaamota seeraa namoota adda addaa irratti affeerree kan irratti dubbifnu ta'a. Duulli gama adda addaatiin biltsiginnaadhaan taasifamaa jiru poostaa 5,000 erganii poostaa biiliyoona 5 erganii Ameerikaan ummata biyyaa sana gowwoomsuudhaaf yoo ta'e malee ummata Itoophiyaatti yookaan ummata Oromootti yookaan sabaaf sablammoota biyyattii keessa jiran gowwoomsuudhaaf yoo ta'e malee poostaadhaa miti Ameerikaan waan lafarratti deemaa jiru kan kaadireen biltsiginnaa gubbaa kanatti oftoo doon taane deep inside waan deemaa jiru maybe mootummaa biltsiginnaa caalaa hubannoo akka qabanidha. Akkuma kanaan dura isiniin dubbachaa turre Ameerikaa qofa doon taane
michoonni Ameerikaas waan kana akka itti fufanidha. Ameerikaan dhaamsa kan kaa'aa jirtu. Saniin dabalataanis dookumantiidhuma warri Awurooppaa Yuuniyen torbaanota muraasa dura qoratanii baasan keessatti lola Tigraay qofa odoo hin taa'in Oromiyaa keessattis lolli waraana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduutti adeemaa jiru yeroodhaa cimaa dhufeeti. Naannoowwan garaagaraa keessattuu Oromiyaa keessa godinaaleen jiran baay'een waraana adda bilisummaa Oromootiin to'atamaa jiraachuu isaatii fi odoo lolli kaabaa eeggamaa jiru lolli jidduudhaan dhoohee akka bahaa jiru haala itti himametu jira. Dookumentii sana keessatti qorannoo dookumentii diskiloos hin taane yookaan uummatatti gadi hin baane qoratanii warri Awurooppaa dhiyeessan keessatti godinaan aanaan gandaan gadi bu'anii qorannoo takka takkaan kan keessa kaa'ame European Unionidha kan akka erganidha torbaan muraasa dura kan himame jechuudha. Qaamni qorannoo sanaas impoozii sankishinii yookaan immoo qoqqobbii warri Awurooppaatis gama isaaniitiif buusuuf deemanii fi akka ka'umsaa akka ta'udha odeeffannoon keessaa argachaa jiru kan mul'isaa jiru jechuudha. Walumaa galatti qoqqobbiin Itoophiyaa irra kaa'ame kun qoqqobbiiwwan kanaan duraarraa adda ta'ee fi mootummaan biltsiginnaa akka himamutti yookaan akka jedhamutti akka gama adda addaatiin qabsoo godhamu keessatti wantoota himaman keessaa warroota abbaa irree ta'an yookaan immoo warroota gama adda addaatiin dikteetara ta'an waan itti gootee isaan irraa dhaabdu keessaa tokko gama adda addaatiin madda maallaqa isaanii addaan ciru, madda galii isaanii addaan ciru, madda qawwee isaanii addaan ciruudhaan gama adda addaatiin akka harka kennatan gochuun akka danda'amudha. Michuu guddoo Ameerikaa kan turte Itoophiyaan bifa adda addaatiin walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Ameerikaa jidduu jiru gama adda addaatiin keessattuu erga mootummaan biltsiginnaa dhufee yeroo jalqabaa irratti Abiyyuu gara aangoo sana fiduu keessatti Ameerikaan roolii guddaa taphachuun ishiin ni beekama. Keessattuu warroonni siyaasa xinxalan warroonni siyaasa East Afrikaa xinxalan keessattuu akka Professor Gerard of France fa'aa akkaataan isaan itti ibsan Abiyyi Ameerikaadhaan fuudhamee akka iddoo sana kaahamee fi iddoo sana kaahamuu isaa irraa immoo waan hojii manee isaan itti kennan sirnaan hojjechuun dhabuu isaa gama adda addaatiin qoqqobbii adda addaa akka irra kaahaa deeman akkaataa taasiseedha wanti himamaa jiru. Qoqqobbiin kaahame kun keessatti maal ammatee jira kan jedhu haayilaayitii isaa amma isinii kenne kana hayyoota garaagaraa affeeruudhaan qoqqobbii kaahame kana keessatti takka takkaan qabxiilee ta'an kutaa tokko hanga 12 kan jiran hunda irratti deebinee kan ilaallu ta'a. Qophii odeeffannoodhaan walitti deebinee kan wal agarru ta'a. Ammaaf akka oduu ammeetti kan isinii qabadhee dhiyaadhe kana fakkaataa qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork biroo wajjin turtii gaarii akka gootan hawwaa. Qophii oduu ammee addaa bifa kanaan qabadhee isinii dhiyaadhe kanumaan raawwadha. Nagaatti.